Maala akkam tureetta duunii oolle malee. Qabamtee oolte? Qabameen ooleeti. Maa baateetta naanna qabsiistee oolte? Akka inni si hordofaa jiru shakkeen ture beektaa kanaafan uffata sana achi godhee isin hordofaa ture. Na shakke beektaa yeroo amma kanatti teekinooloojiin fagaateera. Gaafa bilbilaa haasoftu namni si hordofuu danda'a, namni si dhaga'uu danda'a. Isa malee immoo nama wajjinan ture ittiin turreetti. Bashee wajjinan tureetti turte gaafa sitti haasa'e. Yeroon galaa ture. Tarii si dhaga'uu dandeessi jedhee waan shakkeef uffata koo sana achirratti fanniseetan isin hordofaa ture beektaa. Akkuma hordofuu ta'e immoo namichi isin faana ture. Dhaqee dhaabadheen turreen kan inni narra ba'ee dhufe. Baay'ee si hordofaa ture barsi ilaalaan ture. Poolisiin sus hordofaa jira. Ani sitti haasa'u yeroo qabu. Kanaafiyyuu gaafa na argitu diraamaa hojjechaa turree jettaan tarii ana arguu dhiisuu dandeessa waan ta'eef. Tole. Sisteema sana waan beekuufan sitti argichuudha. Kanaaf waan fedheef iyyuu hafnee irraa. Garuu achuudhaan abshaaluun kanaan booda otoo naaf si waliin agarru ta'e natti tola. Baay'ee sodaatte. Baay'ee malee ammaa nan jedhamu. Kanaan booda rakkinni sirraan qabu. Yoo baay'ate yeroo muraasa kana naafati wajjin hojjennu. Isaan booda yookaan dhugaa qobba'aa yookaan immoo mana hidhaatti gallee galee baay'ee sodaatte jechuudha. Ofumaa barumsa koo gidduutti hambisuu adeemsa sodaadhe. Abbaan faas dhageenyaan na beekamu mana waan akkasii keessa maajji galtee barumsa dhaqeedheensi erga. Waan akkasii faatu dubbatu. Sababa kootiin rakkinsa dhaga'uu danda'e nan yaada garuu waanuma fedheef iyyuu sodaadhiisiiti. Wajjin hojjenna waan baay'ee hin jira miti namni akkasitti nafu anis akkasitti na fedhee yaada hin shakku. Bilbilumaan natti mi bakka waan. Bilbilaa yoo sitti dubbadhe immoo bilbilaa infoormeeshinii baay'ee jira. Namni bilbilaa rekoordii gochuu danda'a, si dhaga'uu danda'a. Bilbila jijjiirrattee bilbilli oonlaayiniidha. Sagalee kee rekoordii ta'eetu jara warra bilbilaa bukkee ta'a. Kanaafuu gaafni bilbilaa haasofnu qaamni hin beekamne bilbila keessaan rekoordii fudhachuu danda'a. Kanaaf sana kanas jechuu hin danda'u. Waan fedheefuu har'a dhis firii ta'eeti. Ammaa baaneerraa booda si yoo waan akkasii ni mudate. Rakkinaan qaba waan jiru sin beeksisa. Waa baay'ee sirreessu. Akkam ture rifachuun? Baay'ee rifatte? Baay'ee rifattee taa'e. Mataarra nagaa isa yoo mataa kennu si baqassamoo baay'eedha. Muka qullaatti fakkaree bee. Poolisichi baay'ee rifata baay'ee. Nama kolfisiisa garuu. Kaffanii kana gochuu yaada. Kanaafuu amma deeme rakkina qaba ammas xiqqoo rakkoo sana ga'uu danda'a waan ta'eef yeroo biraa haasofna. Ammoo sodaachaa hin jira. Uffata koo naa kenni. Uffata koo. Uffata kee. Dhosa dara karaatti yoo akka jaraasee. Rakkina qaba. Dhos. Deeme. Ciao nagaatti si bilbila cufatin. Engadda muddoo wayii ta'anii waan ajaa'ibaa tokko ta'e waaqayyoon hojje malee. Eessa deemte ati sir? Isa dhiisi barsaa boodanaa moo argeen ture. Barsaa boodanaa eessatti argite? Anoon beekuutu mandeemuun na teellaan natti bu'ee na rifachisee naannoo. Maal jechuudha mana barumsaa irraa badeen turreen? Badeera anoo akkaataa itti argeen beeku garuu na ilaalaa ture ta'e beeku teellaan bu'ee natti bu'eetti na naasise. Mana barumsaatti deebi'aa jirta maa teessaa deebi'aa jirta sila gaafa sana? Lakki iddoo wayii kee deebi'aa reemus mana barumsaan jiru ture. Maal siin jedha reen? Akka ofii waan tokko hin goone akka abshaalonni ajjecha sirratti raawwachaa ture natti. Waan biraa waan sitti hin qabu? Waa'ee isaanitti meeqaan hin goone maqaa balleessidha abshaaloodha. Abshaaloo sana malee waan tokko keessaa hin qabu. Anomaan goone siin jedhee? Dhugumamoo akka yeroo taa'ee yaadu galee dhugumamoo barsaan garnaa moo garraatti wayii fakkaata. Nama garraamii wayiiti miti barsiisichi. Naannoo garaana nyaatee beeku garuu barsaan sun waan godhe natti fakkaata. Abshaaloon sana dhiisi. Baguma na hubatti atisuu garuu. Abshaaloonis godhee innis godhee ani kan hin barbaadu dhugaa koo akka naa ba'udha. Anoo abshaaloon sana shakkee barsaa maal jedhestee fakkaata. Ani lubbuu hin baasu. Maal yoo ta'e akkamittiin lubbuu baasan? Abbaa ishee dhala qabaa. Akkamittiin abbaa ajjeesan dhala isaarraa? Ajjeesuu hin qabu. Dhala koof jedhee
sababa nama sodaaf jedhee akkamittan nama ajjeesan akkamittan lubbuu namaa baasan lubbuu baasuu hin qaban amma akkasan godhe falliin qabu yookiin dhoksee poolisiitti qaama poolisiitti yookiin himuu hin qaba kana jalaa bahuu hin qaban bilisa ta'uu hin qaban akkamittiin nama ajjeesan harki koo akkamittiin dhiiga namaa dhugaa akkamittiin nama dhiiga dhangalaasaa kanaafuu nama hordofuuf jedhee sodaa namaaf jedhee nama ajjeesus dhalasaarraas akkamittiin ajjeesa dhalasaa baay'een yeroo baay'ee gaafan argu baay'een jaalladha dhala ofiis dhala qaba kanaafuu nama ajjeesu poolisiitti dabarsee kenna. Gurbicha afaan baree malee kan keenya mitiin sobaa inni ganaa hunda keessanii hojjetee fixuu barbaada naanuu na ajjeesuuf barbaada deema. Maal jechuudha afaan baree? Anoon beeku. Abshaaloonii akkasidhaa garuu baga na hubatte ati sun. Ani kan hin hubadhe anuu isanni muudinatti qabachaa ture reefu gadda. Namni hundumtiyyuu jechuudha. Gantuudha namni muudii namatti hin qabanne jiru. Miskiina wayii immoo fakkaata yeroo ilaalamu jecha. Nama waan beekne sitti fakkaate miti. Anis akkasumatti fakkaate inni riyaasaan ture. Amma garuu qabamuu qaba abshaaluun sun. Maarri sammuu situ gochuu qaba qaba. Maa jechuudha dalan dhaabadhu malee akkan argeen poolisitti bilbila. Dirqamadha. Atis lafa argiteetti poolisii bilbileeti qabsiisuu qabna waqa. Anillee sattan argaa miti walumaan gara keetiin arge malee. Anis amma kanaan booda lafa itti argu beera mitiin si bilbilee beekamu. Akkamitti naa bilbilaa siif bilbilee beekamaati. Lakkinaaf naa bilbilee hin beeku. Ani garuu na dhiba. Gurbaa Intala akkam gurbaa takafaan sayyoo guutte intala akkaati. intala an jedhu intalaa mite Gooftaa sayyoo. maalan jechuu Ati qabare namaa hin jedhe mati. lakkisaawwan sitti fakkaadha Ayi ati dhuguma nama. dhugaa maalan godhe aartee dhufte maali Aartee naan jetta. maalan godhe ree Aduu san akka engadda akkasitti olii gallee erga akkas jennee booddee dhaqeeni manaan jettemi. maalani waan nan si gaafadhe ati na diddeennaana nanis Maal na gaafattee maal as dide. Maal- Ati akkamitti oduu jaalatta sa'aatii san olii gallee kaanee dhaqee san himteeree deemteeti himtee. ani mucitti Ati mana keetti dhaqee isaanitti himtee anatti deebistee ana rukuchiisuuf turtee miti. sirkutan immoo Ani immoo rukutamne ooleera akka afaan kee miti. hafteetta Akka afaan kee miti jedheen. maali garuu ani kanan jedhu utuu mana qee isaanitti meemmoo isaanii wayyaa kee kanarraatti ittisa kaasuu hin danda'an nan beeka onnee isaanii Ati immoo arrabumaan tokkoffaadha. akkamitti akkas naan jette ati arrabaan Ati garuu ilma namaati. ilmo abbaa kooti Amma yoomitti akkas haasaa deddeebisaa jiraatta. garuu ati qoosaa moo na lolaa jirtan Ayi suma sirriin siin jechaa. deemme achani viidiyoo ilaalaa jira kunoo viidiyoo kunoo libsuu miidiyaa irra ilaalaa jira kamaanni Viidiyoo keenan dhibu. maal ree maal si dibare Gaaffiisi gaafataara. mee na gaafadhu maal na gaafatta Amma yoomitti achi fasettee jiraatta. amman fuudhutti Amman fuudhutti. Eh. Aduu fuutuyyuu ani si sodaadhe haadha manaa keessa. mee isheen taa argamtu malee waan tokko naan sodaatiin hin sodaadhu anis Dhugaa dubbatte isheenumtaa argamtu. maalin argamtu moo ani na dhaggeeffadhu mee mala ani utuun har'a jalqabee shamarree torba saddeen ishee Nama fudhee gala waa'ee shamarree sin gaafanne. maal nan sodaadhee reeni sodaate naan jechaa jirta bar Atamma dhadheetuma himtee isa sirriitti gaafataara. Inuma himtee. siree baniiru Ayi mucattiin akkas ofirraan na laalaa turteetti himteessiin jechaara. ofirraan si ilaalte malee intin hin jenne miti sirri kunne miti Akkana rukuttuu barbaadde sayyuu. mataa kee kanan rukuttu nan qoosin xalaanni kee harkutamu garuu kanan jedhu maalidha waan dhaga'eenu barumsa keetti soosii torba kufteedhani Isa kuffisu. barsiisicha baga diddee Mataan kufte isaa dhaabuun. Maal jedhu mataan isaa dhaabu. naammoo Eenyu jedhu. intiraansii fudhachuuf hin jedha Situmoo fudhata. maal naa baartaree amma kana jedhu. Barsiisaa sin arguu daree keessatti iyyuu deebii deddeebista ta'uun oolu. ani immoo kanan jedhu mataa kee kana barsaan argee hin beeku yeroo akka kanatti deemtu Maal si dhibee waa'ee mataa kootti si gashaa? garuu kanan jedhu gidduu kana hin baddeemmu hin jiru Hin jiraatiin. Ani maqaafis si gaafadhu naa deebisiitti himtee. eenyutti Isheettoon himtee. bashaatutti Bashaatu maali? eenyu daree Siifutti himtee. siifammoo Eh. siifan ni himne Maaf akkas ofirraan na laaltire? isheemmoo si Ayi himtee sinan jaallata baqadha jedheen. eessatti baqatta Akkanatti na laala. maati dabeetti damoo eessatti baqatta
Sanu abbaa hiriyyaa kee faana dhaabattee haasoftee kaatee tommoo nan baqadhatta. Kanas dhadheetti muufammoo osoo hin baqadhe. Dhaqeeni nan baqadha jetteen jedhaan si faana haa ba'u. Amma waa'ee isaanii dhiisiti. Barsaan boodanaanii Akka itti nama naasisuu gaa barsiisichi yeroo teellaan beenatti bu'ee waan hin ta'e naaf waaqa beeka. Baay'ee rifa. amma kana maaf rifattee innoo waa'ee sirratti godhee hin beeku. Anatullee rifachuu qaba Shakkamaa malee. ture miti ree waa'ee masa kan keetiif immoo isa shakkaa ture miti ree. Isa shakkaa turtan malee innoo waa'ee hin goone miti ree. Inni immoo homaan goone. Maal godhanni waa'ee hin godhu. Amma ijoolleetti deemnee himnuu fi ree akka inni dhimma kana keessaa harka hin qabne. Ijoolleetti immoo barbaaddaa? Itti naa himi naan jedhe. Itti naa himi siin jedhe? Maal jedhi itti naa himi immoo siin jedhe? Garaa nama nyaatannoo bu'aayyuu haasa'a. Hin boo'e? Baay'ee bu'a. Akka malee boo'e miti? Anaa boo namni akka isaatti fakkeessu hin jiru haadhoo. Haa ta'u of eeggannoo godhi. Isarraa Waan hundaaf iyyuu. isarraa Isattis siqachuus hin barbaachisu. Abshaalottis siqachuus hin barbaachisu. maal naga ishee lachuusaa hin beeku. Kan booda lachuu ishee. Lachuu ishee miyyuu hin beektu miti. Ani amma hundumayyuu dhiisee jechuudha. Siyyuu si sodaachuu jalqabeera. Naannoo sirriitti eegartu nagaa wantoota kamiyyuu hin jiru. Waan tokko namoonni nagaadhaan baay'ina kan galaa jiru. Argee waan ganaan bahu galgala horiin isin galtii namni isin galu. Fuulli kee nagaa natti fakkaatu nama na wayii natti fakkaata maan nama wajji walitti buute. Namatti hin buune namatti bu'ee hin beeku. Nama wajji wal lolee hin beeku takka. Kan isin jechuu barbaadu amma dhimma yeroo darbe sitti naannoo kana nama na hordoftu qabdaa. Sakam siin jedhe nayin tasgabbaa'ee na dhaggeeffadhu. Hin xumurre haasaa koo. Naannoo kana nama na hordoftu qabdaa. Ba'umsaaf galumsa kan siin jedhe maalirra goote? Waa'ee barsaa boodanaa. Maqaa namaan noomne garuu nama na hordoftu qabda siin jedhee haa ta'u hundumtuu maalirra jiran? Beektaa barsiisicha? Sitti himaasu. Waa'ee isaa sitti hima. Amma natti mikaa waan haaraa yoo jiraate oduu haaraa yoo qabaatte beekuu waan hin barbaadu jira. Dhimma hordofaa jiruudha waan ta'eef akkanatti himtuu hin barbaadu. Waan sitti hima garuu hin dubbattu garuu. Qaama seeraati ani. Hin dubbattu gaafattu qaama seeraati. Ani qaama seeraadha na beekta yeroo darbe sitti meen ture nama naannoo kana na hordoftu qabda siin jedheera. Hin himtu hin jedhamu. Dhimma seerri qabatee jiru seerri eenyu oli? Nama kamii oli seerri? Dhimma seerri qabatee jiruudha na hordofi siin jedheera. Maali akkamitti akkasitti dubbattu? Maali isin nama isinitti nima garuu hin himtu taanaan immoo ijoolleen qaba dhalan qaba hojjetadhee galuu hin danda'u attaman godha jireenya koofi. Biyya kana biyya nuti hoogganaa jirru biyya seerri hoogganaa jirru utuu nuyi jirru utuu seerri jiru maatii keessa ijoollee keerras wanti ga'u tokko hin jiru. Biyya seerri hoogganaa jirru. Kanaaf waa'ee barsiisaa booddanaa sana natti himi. Isinitti himu. Dafi. Eeloo. Hin kaasne bilbila kaasi hin kaasne. Eeloo. Booddee sinii bilbilu. Amma taasai. Booddee sinii bilbila. Amma taasai. Isa waa'ee lafa sanaati. Isiniin bilbila booddeen isinii bilbila. Waa'ee lafa tokkooti. Maani lafi? Lafa tokkotu qotamaa jira. Eessa? Qamadiin facaasa. Eessa? Biyya. Amma inni si bilbilee waa'ee lafaa jedhe? Waa'ee lafaati. Buna faatu fe'amaa jira biyyaa. Kan amma si bilbilame barsiisaa booddanaadha taanaan. Akkuma amma jette ijoollee koo mana koosa jette si biraa afaan jira. Akka jedhu Oromoon qeerransa eegeen qabanii qabnaan gadi hin dhiisanidha. Lafatti baatanii qabdan hordofisiin jedheeraa sittanii manaan jettee dhiistee si biraa afaan jiru. Nan hordofa garuu inni naa bilbile isa miti nan hordofaan bakka nama biraan naa bilbile bara. Maaf naa tareeti? An ofumaati malee sitti dubbachaa jira malee naane bara. Ijoollee meeqa qabdati? 5. Eessa jiru? 5 isaanii si bira jiru? Manuma kee jiru? Manuma koo jiru. Eessa baratu? Mana barumsaa. Barsiisaa booddanaaf barsiisa? Baay'ee barsiisonni. Manuma barumsaa barsiisaa booddanaaf barsiisanii barata? Baay'eedha barsiisonni. Barsiisaa booddanaan beekochuuf yeeti? Maal yoon argi malee maatti hin beekne baay'eedha barsiisonni. Ijoollee 5 hin qaba 5 si manuma barumsaadha. Durba hundi ishee immoo durba. Durba 5 mana barumsaatii baratu. Mana barumsaatii baratu. Manni barumsichaa weessa? Eessatti geessita gaafa barsiistu? Mana barumsaa? Achuma. Lafa barsiisaa booddanaaf barsiisan moo? Ammaan beeka barsiisaa booddanaaf barsiisaa meeqa jira maal daalachi jira gabaabaan jira gurraachi furdaan jira inni akka goomataa malaata jira maalaan godhaan amma. Hin dhuddee namichi ati maal akkamitti namni daalachi jiraata kan si gaafataa jiru si biraa deebi'aan jiru. Maal sitti nimni maal akka
Bakka ijoolleen jechuun baay'eedha. Ijoollee durbaa shan hin qaba. Hundi isaanii immoo qamisii uffatanii yaa'u. Yuunifoormiidha hin naqani. Yuunifoormiin qaba. Yuunifoormiin maalidha? Yuunifoormiin biqilaa. Maaltu si bubbuutaasi? Ani immoo fuulli kee kun anaaf nagaa miti. Nama akkamitatti fakkaataa jirta? Nama hatee dhufe, nama waa bal'eessee dhufe yookaan dudduubi kee kun nama barsiisaa boodanaaf wajjin waa hojjetaa natti fakkaata dudduubi kee. Barsiisaa boodanaa yoo argee nama hin gaafadhe sitti hima bakka. Nama gaafatte? Nama gaafadhe sitti hima barsiisaa boodanaa. Maal? Nana mantuu? Akkamittan Ani kee Oromoo ta'anii. Akkamittan si amana ta'uun bubbuutamta? Laakiin akkasuma amala makoota malmoo sila naa kenneera rabbi. Yakkamaa wayii natti fakkaata gaafan si ilaalu. Rakkataa? Yakkamaa. Rakkataa? Ta'uu amma kamiifuu bilbila ammasii bilbilame dhimma lafaatiin aan jette haa ta'u deema. Deem. Ibsitu. Jirta? Nagaadha? Maal teessee yaada badaa ta'u? Maal teessee yaada baddaa? Waan ta'e hundaa yaadaadha. Maal yaada jirtammoo? Waa'ee abshaaloo magana malee maal yaadaa? Abshaaloo itti immoo abshaaloo nama sitti fakkaate? Nama maaltu godhe sana bineensa wayidha malee gurbicha. Bineensa keessaayyuu bineensuma isa kutu. Tun siinsi dhageera ta'ee osoo yeroo darbe natti. Na dhaga'uu didde miti? Haasaa jaallattaan kanaaf haasaan keessi nama oonamu. Ani immoo? Ati immoo dhiisi. Haasaa naara kaa gaggadhe. Akkamittiin haasaa danda'a naan jettan? Oduu jaallatta. Wanta naan jedhu wanta siin jedhu na diddeetu miti silumayyuu abshaaloo jettu abshaaloon kunoo bashaatu ajjeese siinis immoo eegi garuu rabbi eegati. Dhuguma waaqayyoo naa eegu malee inni sodaachisa haalisa. Abshaaloon? Baay'ee sodaachisa. Qatii siila si hambisa bakkeetti si hambisa. Abshaaloon? Garuu hin jedhee waan ta'een taa'ee yaadaa ture no. Maal immoo yaadaa jirta natti mimee nan hosiin. Barsiisaa boodanaa. Barsiisaa boodanaa? Maali dammoo maala geesse? Isaan waan harka keessaa qaban natti hin fakkaatu. Inni immoo namni gurraachi silaa waan akkasii. Garraamidha namni gurraachi. Namni gurraachi anarraa kaasee guutummaan biyya lafaa kana namni gurraachi garraami. Dhugaadha. Waan tokko namni nama gurraachitti heerume hinuma eebbifama. Ammas immoo waa'ee heerumaa dhiisiiti. Silumayyuu abshaaloon diimaadha. Ani bareera la. Diimaadhaan Abshaaloon diimaadha bareera. Namni diimaan immoo jireenyaaf badaamaa kana. Baqadda abshaaloo yeroo argitu siinuu si ajjeesuu danda'a. Abshaaloo? Ani biran taa'u gaafa nama dubbistee tanaan jedhu dubbiseera deen karaa inni ba'u rabbu. Argitee beektamaa? Argeen beeku ammoo gidduu kan argeen beeku eessa dhaqee yoona tokko ajjeesaa jira la. Yoona nama ajjeesaa ramas. Nama bashaatu ajjeesee ka'ee maaksittiin nama meeqa duduu harkatti qabame miti. Isa harkattoo? Eeqa. Dabarsinee ilaallu na arginu barbaannee argine. Ilaanna. Ilmoon ilaanna. Garuu ati waanan jedhu maaf diddaa? Ati immoo haasaa keechi amma waa'ee isaa haasaarraa. Maali waa'ee isaa miti kaa waanan jedhu tole jettee amma kana bashaatutti maan tureen akkasidha abshaalotti hin goddanyoomine naan diddeetti seentee kunooma. Isheef maari Alaata ta'e. Alaata olii ta'anii. Amma kanaaf iyyuusa wanti gochuu qabnu dubbisuu qabna faayinaala fuuldura keenya kanaaf. Amma waa'ee barumsaatti deebitaa utuu haasaa kanaa soofnu. Eshi akkam gochuu qabna ree barsaa boodanaa immoo itti isaa abdatteetta moo ati garuu? Barsaa boodanaa. Natti himi si gaafatate. Namatti tola garuu barsiisichi. Ani uumaan sitti rakkachaa jira. Ijoollee durbaa jala fiigaa oolta ka'ee deemee. Ijoollee durbaa bira fiigaa oolta? Ilaasa kana fudhatu garuu ni miidha. Nama hin taatotis.